Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota biinii maan jalatti argamtan hundi keessan isiniin jedha. Har'a appilikeeshinii jawwaala keessan gizee isin bira hin jirre jechuudha. Jawwaala keessan gizee isin bira hin jirre miisenjerii ta'us waastappii irraan ta'us waan feetanirraan akkaataa isin namaa deebistan isin ofii keessaniin barnaamicha kana hojjetee gadi buufattu barnaamichi isiniif deebisaa jechuudha. Ofii isaatiif isinii deebisaa waan isin barbaadan waan isin namaa deebisuu barbaadanii kan waastappii isa kana kan miisenjerii isa kana jechuudha. Barnaamichi kun baay'ee tokko isin fayyada buufadhaa isiniin jedha. Maqaan isaa kun akkuma as jalatti argaa jirtan kana pileestoorii keessaa argattu jechuudha. Pileestoorii keessaa ni argattu. Awutoo jedha. Inni kunis awutoo FB jedha. Awutoo waastaappiidha. Akkamitti fayyadamnaa walinaan jettanii amma fakkeenyaaf isin na agarsiisa. Barnaamicha isa kana FB keessa galanis na agarsiisa. Isa kan miisenjerii kana keessa akkasis sanirra maree kana kan miisenjeriiti kun. Akkasiin gadi cuqaasa gizee takkaaf. Amma fakkeenyaaf wanta nu hojjechuu barbaade dabaluu barbaade jechuudha. As keessatti hin dabaladhaa jechuudha. Kun as keessatti hin dabaladhaa bakka itti naannesse kanatti yeroo tokko al tokko gadi cuqaase amma fakkeenyaaf namni tokko as weer weeb naan jechuu danda'a. As weer weeb naan jedhe miti akkas gootu sin waan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu siniin jedhe waan ta'eef isiniin jedhee naan waa deebisuu barbaadani waan ta'eef asweer weeb inni isiniin jedhe qoyaa gaammas isiniin jedhee akkasitti guuttattu gaadhaasin bakka raayit bakka kana dhuftanii tuttu achiin sana booddee inni akkasitti barreessitanii kaatanii isatti isinii akka waan isinii barreesseetti gaafuni inni isa akkas gootanii raayitii akkas gootu sana booddee kan keessan immoo inni salaamataa isinii barreesse isin immoo akkas jettuun deebistuuf. Waalaikum assalaam jettu waan beeffeetan jechuu dandeessu kan warra barakaatu jettu jirra nagaadha akkami ati jirta jechuu dandeessu gaala inni salaamataa isinii barreessinaan akkas jechuu dandeessu. Kunoo amma fakkeenyaaf seef godheera viidiyoo kana fixaa achuma kanas amma naa guuteera jechuudha. Amma miisenjerii keessanii galteen isin agarsiisa daqiiqaadha eenyu isaa dabalachuu barbaaddanis akkasitti dabalattu jechuudha. Irra deddeebitee akka gizii baay'ee isiniif eenyu godhu yoo barbaadanii bakka kana tuttu jechuudha. Bakka ani irra mare kana tuttu gizii baay'ee isiniif akka deebisu yoo barbaadanii viidiyoo kana fayyadamuu dandeessu. Bakka kana gadi cuqaastu viidiyoo ilaaltu viidiyoon isin ilaaltanii jettanii nama dannuudhaaf akka isin deebistan isin fayyada jechuudha. Bakka ani isin irra naannesse kanadha bakka kanadha. Gizii baay'ee isiniif deddeebisaa jechuudha. Deddeebisee viidiyoo kana ilaaluu qabdu. Which in the addis ilaalaa. Which jedhaadha. Isinis which godhachuu barbaaddu. Ani immoo garuu ammaaf lama keessaa qaba. Kun lamaan keessaa qaba ammaaf isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaqee keessa gala isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf miisenjerii lama asirra jira. Qoyyaadha. Miisenjerii lamaan akkas asirra jiru isinitti agarsiisa. Miisenjerii isa kana tokko isa kanaa jechuudha. Tokko isa kanaa jechuudha. Lamaan irra galanii isinitti agarsiisa. Inni kun isa kiyya kunis kiyya hundi kun iyyuu kiyyaan isiniin jedha. Amma isa kana keessa galee isin agarsiisu. Inni kunis kiyya. Isa kanarra baay'een galuu gizee baay'een galuu garuu isinitti agarsiisa akkatti barreessee isa sana barreessee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kanarra hin jira jechuudha. Maqaa kiyya biinii maan kan jedhu kana akkasiiti. Kana keessa gizee akkas miisenjerii kana keessa galtanu akkas gootu. Tuqaa tokko ergitu isiniif ergaa jechuudha. Waan salaamataa barreessame silaa isiniif ergaa jechuudha. Shabakaan kiyya baay'ee dalagaa hin jiru. Ani laazuma keessa hin jira haa tokko illee dhaqee barreessaa hin jiru. Ilaala. Isinii dhufee ofii send replay kan jedhu kana akkas gadi godhaa sana booddee fidinaa barreessa kunootu isin arginu. Kunoo haay jedha. Assalaamu alaikum salaamataan immoo barreessaa laala. Salaamataan naan barreessee immoo asweer weeb
ilaalaa giddeessa mataa immoo ofii isaatiif dhufee naa baasaa jechuudha qoyyaan argitu. Isiniin argitu ilaala riipileey seend jedhaadha. Nu argaartu miti. Kun ofii dhufee naa baasee jechuudha. Akkasittis itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatooma. Yuutuubii kiyyaallee sabiskiraayib naa gochaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha yeroo